Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu jala jirtu isiniin jecha har'a firaankii ajaa'iba qabadhee isin dhufe. Firaankiin kunis maal jechuun keessan hin oolu. Mucaa tokko irratti firaankii ajaa'ibaa dalaguuf hin deema. Kaleessa galgala naaf bilbilee magaalaa jechuun guyyaa bilbilee fi turanii achirra telefoonni isaan seenu galgala naa deebisee eessa ooltee telefoonni kan kee seenu maal taatee jedhee gaafannaan magaalaa deemnee hiriyoota xiyya wajjin bakka hojiitti illee ijaazaa ba'e. Kanaaf uffata wayii bitachuudhaaf magaalaa deemnee naan jedhe har'a achumarraa yaadni na dhufe. Yaadni sun maal yoo jettani magaalaa deemnee uffata bitannee gallee naan jedhee miti achumarraa firaankii irra dalaga jedhe yaadni na dhufe. Kanaaf firaankii ajaa'ibaa irra dalaguuf hin deema. Firaankiin sun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Like, share, subscribe gochuudhaan jabeessaa isiniin jedha. Hamma dhumaatitti na waliin tura. Waan inni jedhu immoo walumaan laalla. Amma in bilbilaaf. Bilbilee fi jira. Hello. Assalamualaikum. Kam nagami? Wallah alhamdulillah jirta takam. والله علمتي نبرة بريد دول كم سفر والله نبرة الحمد لله وانت لنا قام على ربي والله واتكم وانجرا امان كف نقايات الحمد لله نقام لي ما شاء الله نكاسي والله تكمي نقامتي مال تجر هاروفتي Aye atau kabar itu dah. Kalesa akan lagu magal tadi min. Aye. Mal jechuun ati sababa keetiin maal jetteena wallochi sababo bakka deemtetti jechuun yeroo maraa namaan wal dhabdeetu maal galta. Kalesa immoo mataa kan kee dhiisimee kan kee haa ta'u ati ijoollee namallee fuutee deemtanii nama wal dhabsiista yaa'u. Kalesta waliin deemte wata hiriyoota tanteetiita uffata bitanneettee waliin deemte. Maal ijoolleen guyyaa kana natti bilbiltee yaaboo manuma walitti miti akkanatti sababa isaa nama wal dhabnee telefoona illee nu harkaa fudhatanii mallaqa illee kan uffataan bitachuudha deemne nurraa guuratanii inni nama walolee uffata jalqaba uffata laalee uffanni naa tayaa jedhee achi booda mallaqa kafalee jedhaniini uffata immoo ishigii baneet uffata laallatee uffanni naa ta'a inni jennaan hayyee mallaqa kafale jennaan mal ergarraa immoo gaabbee mallaqni natti guddatee jira hin barbaadu jedhe uffanni immoo erga ishigiin erga biinxameetiin hin jedhe argitee biyyoota Afrikaa keessatti wanni akkasii hin jiru erga biinxame jalqaba naa ta'etti erga fudhatte deebisuun hin jiru fudhachuudha malee duruma yoo hin barbaadin duruma dhiisuudha malee ati maal jetteetinii waan akkanaa achirraatti sababa saniin ijoolleen jaran warra uffata irraa bitanii wal dhabdee sababa saniin wal dhabanii haga jechuun mallaqa irraa fudhachuu haga telefoon isaanii irraa saamutti gaaniitiin hin jedhan sababni kun muruun sababa kan keetii jedhan. Maaliif? Hai maal jechuudha ashuufa jirtan? Ijoolleen bal'atti bilbiltee natti himtees jedha bar guyyaa kan abboo akkana nu godhee muusan akkana nu godhee naan jette. Waan hin jirre maal hai obboleessoo jechuun viidiyoo yoo san achitti ijoolleen achi jirtu ta waraabdee hiriyoota isaanii warra achi jiru jira ijoollee yoo san waraabdee viidiyoo san irratti arganii. Si maal hojjetas silati waan ati maaliif hojjetas hin jedha bara jechuun amma sababa isaatirraa akka ka'e nu mallaqa keenya dhabne sababa isaatiin telefoona illee kan nurraa fudhatanii hin jiran nu nama sadiinuu telefoona teenas nurraa fudhatanii inni immoo nu biraa dheessee sanuu nu biraa dheessee sababa isaa kan wal lolle
sababa isa akkana taane akkana nu godhe asiin hundeeme uffata immoo kamanaa ta'e jedhe uffanni eegara naan taane jedhe jaraa wal nu dhabsiisee nu immoo argitee sababa isaa jaraa wal dhabneetiniin akkanatti saamamnee poolisii nutti fidanii akkanatti argitee hedduu tumamneetiin jenne waan nu qabnu illee nurraa guuratanii nun jedhe naan jette jarri. Ati yoo amantee beekama takkaa sima waa amanuun argine baran takkaa wanni kun dhugaadhaa jettee amanteen beektu homa lafa jiru kana homa dhugaa jechuun qabatamaan jiru kana dhimma bakka dhimma wakkattaati waan mara maali kun maaliif wakkatta akkatti jechuun ati sila homa ijoollee nama fayyaan qabdu ati ijoolleen tun taa'amas yoo wajjin deemte warra dalagaa hin qabne warra mallaqa hagarka qabu. Bitanni galle afaan akkatti afaan daa'ima gooteetiin haasoftu dhugumaan fakkeessiteetiin haasoftu obboleessu. Ati amma kasiin jedhu bari wannu erga ijoolleen deemte erga uffanni naataa jette wannu maal ati uffata deebisteetiin nama walitti buustuuf maali? Isatu nuun deemnu malee jedhee nuun deeme nu warri jechuun waliin deemnee jechuun hiriyoota tiyyaa waliin deemnaa uffata bitachuu barbaada. Jarri bari dhageetta jechuun jarri uffata bitannaa har'a guyyaan boqonnaadha dalagaan jiru amma mucaan tokko ka dalagaan qabne jira isin sadii malee siif ijoollee lama malee hai ati sile maal haasofta obboleessi kiyya yaa amma silolchiisame diree amma sanumaa bara waan ajaa'iba sitti ta'u waan ajaa'ibu namni sababa kiyyaaf namni wal dhabee akkamitti biraa dheessa maal jedhee biraa dheessaan waan barbaada wajjinaa godhan malee sababa kiyyaaf jarruu wal lolte maal jechuudha. Hai nu bira dheesseyyuu nu amma jechuun amma laal jarri telefoona kiyya waan ijoolleen tunin qabduufi naa bilbila malee telefoona nurraa saamanii telefoona lama nurraa sadi nurraa fudhatanii. Si akkam haasofta afaan qajeelaa takkuma guyyaa takka afaan qajeelaa naasoftu waan si gaafatan qajeela namaan deebistu. Faallaa maa deemta si ati faallaa yeroo maraa faallaa haasa'u maali namni dhugaa si gaafanne nu amma. Ani na ajaa'ibee mi kan ajaa'ibee kana nama sababa kanti. Akkasi kanaaf argitee amma akkatti loltee maalillee kaan illee jiranii biraanki sirratti dalagee obboleessi kiyya. Biraanki maal nama tuni? Wallahi biraankidha. Ijoollee jechuun waluma mari'annee itti bilbileetumaan kalee magaalaa deemee ati naan jennaan jirarratti bilbilee jira waliin asiitumaan biraanki irratti dalagaa jedheeni akkasi jira walii galleetumaan biraanki sirratti dalagee dhiifamaa siin jedha. Osoo si bira jiraadhe harkaanuu na qabatte maa? Qabatee biraanki godhani? Yaa? Waanuma kan biraanki godhani? Biraanki illee biraanki ajaa'ibaati biree obboleessa kun maali? Garuma yeroo maraa jechuun beektan harka fashaleessita waan ta'eef garuma si argadhuun dhabe garuma si argadhuun atamma akkasaan jennaan kaleessa magaalaa deemnee akkan uffata bitannee addinaan jennaan yaani sun naa dhufe kanaan maal godhuu qabaa biraanki akkanatti biraanki ajaa'ibaa dalaguu qaba jedhee itti yaadee ijoollee waliin mari'anneetumaan biraanki sirratti dalagee jechuu barbaadetti dhiifama guddaa.
garamaan dhiifama godhe kaa jechuun afaan gubbarra osoo hin taane garamaan dhiifama si godhee jira daawwattoonni illee si ilaalaa jira waan ta'eef dhiifama godheefi jira jedhee yoo ati immoo dhiifama garaan naan godhin viidiyoon gadi hin dhiifamu. Garamaan onni marraa dhiifama godheefi jiraadhiin. Dhiifama godheefi jiraa jedhiin ka. Aywa onni irraan goone jechuudha. Akkas yaa'ee maraafuu galatoomi. Daawwattoota fi kabajamtoota kanaaftuuf jechuun yoo dhiifama naa godhe keessan bilbilee fi ni gaafadhaa yoo immoo argitanii dhiifama kan goone taate hedduu aare waan hin ta'in ta'e jedhee irra dalage waan ta'eef dubbimatti kun nama aarsu akkas isin jedhaa bilbileetti ni gaafadhaa viidiyoon kun yoo ka argitanii inni hayyama naa godhu taate isin bira gayaa yookaan immoo diileetii ta'a waan ta'eef share like subscribe gochuudhaan jabeessaa isiniin jedhaa amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.